Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka fuune ilmaan Oromoodha kan baafii dhiyaa kaabaa fi kibba jirtan biyya duniyaa mararra jirtan kan subiinis siniif barhee bultiin nagaa ta'u kan gallabi siniif ta'e oolmenya nagaa ta'u jenna. Bultiin nagaa ta'u jenna baga jiraattan gaahii rabbiin bilisummaan nu haa gammachiisu fuulli keenya duru ifa haa ta'u rabbiin ifaa nu haa godhu rabbiin nu haa bilisoomsu nageenya uummata keenyaa tasgabbaa'ee lafaa gahu jenna. Egaa kanatti aansuudhaan kaaba Oromiyaa Walloo keessatti waan deemaa jirudha dubbachuu barbaadeeti waan har'a oolee fi waan guyyaa muraasa kana keessa oolee shabakaan adda nukutee dubbachuufillee nu qaanfachiisee callisuufillee nu yaaddessee rakkisaa ture. Egaa har'a hanga tokkotti galgala kanarraa shabakaan waa dalagee ture hangammatti. Kanarraa dubbachuu barbaadeeti hanga dhumaa akka nu daawwattan warri chaanala keenyattillee haarawwataatiin dhuftan saabskiraayib godhaa nuti dabalamaa maatii nuuf ta'aadha. Sheer laayik hin dagatin obboleeyyan keenya fayyaataa jiraadhaadha. Nu jajjabeessaa. Kanatti aansuudhaan ammoo gammachuus ni qabna gaddas ni qabna hawaasni keenya rakkoo guddaa keessa jira nu gaddisiisa gama keenya gama hawaasa keenyaatiinis gama immoo sirna diinaatiin sirni diinaa cabee sirni immoo nageenya keenya magaalaa kamiseedhaa qabatee kan dhagaa jirrudha. Hanga dhumaa akka nu daawwattan kanarra dubbachuu barbaanneeti. Egaa kamiseen guyyaan sadii guyyaan lama kana keessa shabakaan hin jiru amma har'a akka shabakaan banamee dhageenyetti guutumaa guututti ilmaan Oromoo harka galtee jirti Oromoon baga gammadde jechaati gammachuu isin jechuudhaaf gaa jalqabne jechuudha malee immoo guutuu guututti gammannee nageenyi bu'e jechuu miti. Egaa nageenyi bu'uudhaaf wiliidha nageenyi gaafni bu'u gaafa bakka guddaa geenye bakka guddaan geenyeen jalqabne jechuu barbaadeeti ta jalqabne irraa itti gammanneeti ta xumuraattis gammaduuf teenya jechamaa fi gama biraatiin ammoo diinni silaahuu ummata keenya akka nageenya hin argannee fi akka lafarrattu hin jiraannee fi akka biyya tanarrattu of hin himne kan godhuudhaaf tattaafataa ture. Karoorri isaanii heddummaa lolaa nu godhuudhaaf kan deemanidha. Haa ta'uti immoo har'allee heddummaa lolaa godhuudhaaf kan tattaafataa jiran waraanni mootummaallee shira ummata keenya irratti dalagaa jiruu fi waan godhamaa jirurraa dubbachuun dirqama keenya waan ta'eef ni dubbanna. Nuti hawaasaaf dubbanna malee kan humna qabu lamman walitti bu'een san warruma walitti bu'eetuun xumuratee fixataa sanirraa dubbachuullee hin barbaannu ittillee haa jennu maaliif jennaanu gocha isaan nu godhanii dubbannaa waan isaan godhanii isinii himnaa irraa dubbatuun keenya dirqama. Garuu immoo waan fokkisaa waan gaddisiisaa waan hawaasaan hin malle wanni godhamaa jiru kunillee nama gaddisiisaa kan abbaa godhetti itti qaanfataa isaarrillee dubbatuun dirqama keenya waan ta'eefu. Egaa har'a bakka lamatti xayyaaraan dhahee jechaa dhagaa jira kun akka gabaasa nu gaheetti xayyaaraan kamisee dhahamee jira xayyaaraan bakka lamatti dhahamee jira duraanuu wanni cinqabnee dubbataa turree fi irraa sodaannee haasaa turre onog shanee fi TPLF kamisee dhufuun wal qunnamanii maalii ga'anii janii irraa haasaa turan suni isaaniif mirkanaa'ee jira TPLF isaan haasanii dhufee jira jaalatanis jibbanis kamisee xiqqee guuteera dhufee jira. Ilmaan Oromoo amma dura bosonatti ari'amanii akka diinatti ilaalamaa turanii shanee janii qubatti laataa turanis kamisee jira. Abbaa jaalatees abbaa jibbees kamisee jiran jechuudha. Kaabineen kaleessa ilmaan Oromoodhaa cunqursaa turee fi ilmaan Oromoo magaalaa miti baadiyyaa keessattuu akka bineensatti adamsaa ture. Deemaa lola ajjeesaa jee kaabinee ari'aa ture. Hundinuu har'a salphatee inni kaan baqatee as buuteen isaan jiru. Haa ta'uti garuu jalqabame kana waan jalqabame kana immoo gammachuudha warra xumuruus rabbi nu haa godhu nuti nagaa feenaa hawaasni nagaa fedhaa. Har'a xayyaaraadhaan magaalaa kamisee bakka lamatti kan dha'e keessa bakka tokko bakka hawaasi nagaa uranee jiraatu jechuudha. Lafa uranee jiraatu lafa jireenya uummanni jiraatu akkanaan hawaasa dhahee hawaasni meeqatuun lubbuu darbee maqeessatu madaa'es jechaa jiran. Kana hundarraa qulqulleeffannee walitti deebi'uuf teenya. Wanni akkasii kun gaa wanni deemaa jiru mootummaan tokko mootummaa isa lolu yoo lole malee maaliif hawaasa isa loluuf barbaachise? Kana diinuma amma duraahuu ilmaan Oromoodhaa qabeenya isaatii fi lafa tanarratti isa jibbaa turetuun karoora sana kaa qaba sanumaafuu hawaasa loluu jalqabanii jechuudha. Yeroo namni hidhatee miilaa walitti deemee wal lolu kanatti yoo waan fedhan godhan isa wal lolu lamman irra hedduutti mo'achuu fi namootatuuf fakkaata. Garuu magaalaa hawaasni itti jiraatu magaalaa keessatti maatiin ijoolleen xixiqqaan daa'imni jaartoliin jiran keessatti wanni xayyaaraan nama dha'uuf ilma namaa lafarraa balleessu rakkoo ilmaan namaa kan barbaadanidha malee nagaa ilmaan namaa kan barbaadan oduu hin taane jechuudha. Kana silaa hundaa'uu ni beeka jechuun nageenya biyyattii waan hin feeneef kan hojjetaa jiranii garbii magaalaa garbittis xayyaaraan dhahanii jiranii kamisee baharrattis dhahanii jiranii kana hundarraa huugaa dabarree immoo waraanni magaalaa kamisee keessaa baafamee jira ari'amee jira waraanni bilisummaa Oromoo qabatee Oromoon qabattee Finfinnee dhiichisaa jirti jechuudha. Rabbiin hanga umrii
daa'ima keenyatti rabbii haa dabarsu jenna. Amma baada duuba rabbiin hin deebisin duratti maleedha nageenya jiraatu jenna. Ni ceesifnaan isaan jan sun immoo nuti ceesisuu qabna jenna haqaan. Ceesisa hojibaa duun taane ceesisa haqaatii warra ceehu rabbiin waa godhu karaa fuulduratti karaa nageenyatti. Immoo gama biraatiin egaa lolli amma karaa magaalaa Caffaa Roobitti deemaa jira. Aanaa Arxummaa Fursee keessatti. Aanaa Arxummaa Fursee keessatti soonni deemaa jira waan akkaan ulfaata akka gabaasii amma galgala kana halkan kana nu gaheetti. Magaalaa Qalloo keessattis nama hedduu ijoollee daa'imarraa dubartootarraa jaarsoleerraa dargaggeessarraa uummata tikfattee bulaa kararra deemuu fi fanjillee goomanii kararratti uummatatti dhukkee nama meeqa dararaa ture. Sanillee hanga wareegamanii fi hanga afaanillee walumaanuu odeeffannee walitti deebina. Waraanni mootummaadha hawaasa qulqulluu tikfatee bulu rasaasatti banee uummata miidhaa jira. Uummanni keenya kan karaarraa maasaa keessaa ol ba'e eessa dhaqxaa ol baata jedhanii dhahutti jiranii. Kan manaa gara maasaa deemus eessa dhaqxaa deemta jedhanii rasaasatti banaa jiranii. Kan ammoo nuti dirqamni keenya jireenya qoonqoo keenya nuti alaa maasaa midhaan alaa qabna. Saani keenya manan bulu manan oolu bari'eessu ganama inni bobbaafama. Kan hunda warra godhatu hundatti mootummaan waraana labseeti uummata eessa dhaqxa jeessa gad deemus ol deemus dubartis daa'imas rasaasa rukutaa jira. Uummanni kana himataa jira. Wareegan taane nu kaffalchiisaa jira jee uummanni himataa jira jechuudha. Hawaasatti bu'uun ammoo booddeen isaadha. Isaanuma rakkisa malee hawaasni inni wareegame inni hafe immoo ofirraa loluu danda'a jechuudha. Ammoo oggaa kana godhanitti akka hawaasni isaanitti bu'u kan godhaa jiranidha. Fakkeenyaaf ammoo wanni kun hawaasa sii gad deemu hawaasatti deemu yookiin rasaasa sidhaanii beleessatti hidhannoo qabaata lolatti banuu danda'a beleessara dhufe. Waan akkanaa kana godhuun karoorri isaaniidha. Akka hawaasni waraana kanatti bu'ee waraana kanaan baadatti shanee guutumaa guututti walloo shaneedha jennee akka warra loloo kana lolan akka uummata hawaasa lolan kan fedhanidha jechuudha. Dubartii fi daa'ima loluun maaliif barbaachise? Nama hidhannoo hin qabne maasaa sabbaboosaa jala deemu loluun maaliif barbaachise? Waraanni kana godhaa jira jechuudha. Uummanni qotee bulaan hawaasa har'a wanni mataa jiru gabaasa kan dhageenyetti kan himataa jiran. Karaarratti gabba'uu hin dandeenye, manaa gabba'uu hin dandeenye, inni alaa bahe maasaa galee manatti galuu hin dandeenye. Rakkoo kanatuun uummata keenya quunnamaa jira. Kan kana godhaa jiru immoo waraana mootummaati. Isaan yoo fedhan miidiyaan baanii wayyaanee jechaa jiran yoo fedhan jechuudha. Garuu wayyaanee miti kan kana godhaa jiru waraana mootummaatuun uummata doorsisaa jiru. Magaalaa Caffaa Roobitti aanaa Arxummaa Fursee keessatti argamtu wanni amma sodaachisaa ta'ee akka jabaa akka uummanni manaa gadi hin baane uummanni karaarratti baan rasaasaa lolutti jiranii. Gama biraatiin ammoo magaalaa keessaa baha karaaruu gad deemtu bakka tanatti waraanni 5,000 oliin taa'an wanni achi jiru. Akka jirutti meeshaa loggomee magaalatti gargashee jira jaan. Magaalaa kana keessa kan jiru hawaasa mee ilaalchi magaalatti meeshaan ol gargalee loggomamuuf maali kan isaa? Karaa Arxummaa ol ba'uu sana gad deebisanii magaalatti loggomanii jiranii jaan. Gama karaa Gorawaaree ba'uun qaree tana gubbattis loggomanii gad deebisanii jaan. Gama ammoo karaa Kamisee Caffaa keessa Kamiseetti ol ba'us armattis loggomanii bakka 5tti kaa'anii lafa kaa'anii jiranii jaan affaan mana barumsaa kanaan. Funyaan booyyana kaanii jiranii jiran. Mee magaalaan tuni hawaasa daa'immatu kana keessa jira, jaarsa jaartii kana keessa jira. Magaalaa marsanii loggomuun maaliif barbaachise? Lafti qullaan ni jira. Maaliif asumatti kana godhuun barbaachise? Ammoo biyyattii keenya keessatti akka jirutti jireenyi namaa namni halkan mana bula malee guyyaa maasaa keessa oolataa sa'a bobbaafataa jireenya uummata keenya alaa fi manaan yoo hin taane hin danda'amu jecha. Namni qabeenya qabaatee mana isaa cufatee taa'uu hin danda'u. Kanaafuu yaaddoo keessa kan gale hawaasni inni magaalaa keessa jiru bahuudhaaf yaaddoo keessa galee jira. Inni immoo ala jiru manatti galuudhaaf yaaddoo keessa jira jechuudha. Kan akkanatti himataa jiran amma halkan deemuufis rasaasaan dhahamanii guyyaa deemuudhaaf eessa dhaxxajanii dhahamanii jireenyi hamma kana jabaattee eegaa silaa rabbiin inshaallah ni injifachiisaa. Boru yookiin lolli kun Caffaa irratti banamuu mala yookiin amma waraanni kun dhaqee boru Caffaa irratti lolli banamuu mala. Hawaasni Caffaa magaalaa Caffaa keessa jiru rakkoo jabaa keessa kan galee dubbataa jiranii. Egaa rabbi furmaata haa fidu kana wanni deemaa jiru. Garuu uummanni keenya hawaasni keenya wanni godhuu qabu waan kana tasgabbiidhaan ofirra dabarsuudha qaba. Gammannees jee harka dha'uun qabu. Gammannees jee rasaasa samitti dha'uun qabu. Gammanne jee waan saamichaa hojjechuun qabu. Nageenya tiksuu qaba. Uummanni keenya wanni godhuu qabu daangaa hundarraan nageenya tiksuu qaba. Oromoon safuudha qaba. Oromoon cubbuu eeggata. Oromoon aadaa qaba. Seera keenya kabachiifnee qabeenya keenyaa fi lafa keenya irratti abbaa taanee jiraatu diina biroo nuu dhufuufillee rasaasa keenya qusatu rasaasa bakka hin garreetti balleessuun barbaachisaa miti. Kun dhaamsa ilmaan Oromoo Walloo ilaalchuu dubbachaa jira. Maaliif jennaan namni yeroo gammadeetti waa hedduu dalagaa yookiin
harka dhahuu ta'a yookiin rasaasa dhahuu ta'a yookiin hooyyisuu ta'a weeddisuu ta'a waan akkasii nun geenye hin barbaachisu. Gama biraatiin uummanni yaaddoo keessa galaa jira. Gama biraatiin ammoo hoyyisaa fi qawwee dhahullee nun barbaachisu. Qawween bakka itti dhukkaatu qabdi bakka itti dhukkaatutti dhukkisu saniin alatti dhiyeessee harka dhahuun nun barbaachisu. Fuulli keenya durii maal akka ta'e illee hin beennu. Kaleessas harka dhoonneeti isa nuu qabsaa warrabsineeti diina harka dhoonneeti diina harka gallee kun uummanni keenya wareega hin taane kaffalaa jira. Lubbuu nama meeqa darbee jira ammoo hanga darbellee reeffi amma isaadhaa lakkaawwamee waliin nuuf hin himamne warra wareegaman rabbiin kan jannata haa godhu warra hafanillee ammoo rabbiin madaa'es nama madaa hedduudha madaa'uunis rabbiin immoo gaa fayyisu jenna. Warra hafanillee rabbi haa teessu gaasilaa xumura isaadhaa gaa rabbi bilisummaa haa godhu jenna nageenyi ulfaataatti jira. Uummanni keenya diina isaadhaa beekuu qaba. Warroonni kaabarraa dhufanii nu keessa gahan kunis kaleessa diina akka ta'e beekuudha qabna. Har'a waliin diina lollaafi malee kaleessas diina akka ta'an beekuudha qabna. Dirqamni kana. Kalammataa wanni barbaachisaan tasgabbii godhatu. Hattuudhaaf karaa kennuu hin qabnu. Waan hundaa'uu tasgabbiin deemuuf barbaachisaadha. Wanni mootummaan itti fayyadamu jiru kun mootummaan kun har'a maquus boru kanuma mootummaa dhufuutii waan mootummaa ilaalchisu kabajuu. Maaliif keetii fudhu qabadhu harkatti waajira ta'us eeggadhu hin saamin. Biiroo ta'us jabeeffadhu hin saamin. Waajira fedhe haa ta'uti. Meeshaa fedhees haa ta'uti keetii tikfadhu. Boruutti haa jenna. Jalmarroonis akkasumas dubbatee isinii dabarsee jira. Wanni isin itti haftan kun keessanii jabeeffadhaan saamina hin gubina isin hin jeessin yaada dabarseedha yoo dhaguu dhabdan akkasin dhageessan jechuu barbaadeeti. Kun immoo sirrii wama sirrii ta'e safuu qabnaa seera qabnaa Oromoon cubbuu sun dalagu haloo bahuufis hin deemina amma warra kaleessa gochan ta'an isin darbataa ture qabeenya uummataa diigaa ture mana uummataa gubaa ture sanirratti illee haloo bahuudhaaf hin yaadina hin barbaadina yeroon hin geenye seeraan gaafatamuu qabanii seeraan gaafataman waan haloo bahuutis hin yaadina inni isin haasa'ina. Fuulli durri keenya nageenya jennee diina immoo uummata keenya dura dhaabbatu diinni akka nu keessaa bahu godhuudha. Kana fayyaataa jiraadhaadha gabaasni har'a arganne amma kana egaa gabaasa dhufuufillee walitti deebina akka gabaasa argannee walitti deebina uummata keenya bira ni dhaabbanna nuti nagaa hawaasaa jaalannaa nagaa uummataa jaalannaa diina uummata keessa deemee uummata walitti buusuu fi diina uummata keessa deemee waa gabaasullee akka quba qabaattanii kararraa marsitan hanga dhuma fayyaataa jiraadhaa bultiin nagaa ta'u xiyyeeffannoon gama wallootti jiru hedduudha. Maqaa hedduun waamaa jiranii shanee fi TPLF walii galanii biyya qabatan jechaa jiran. Kanaafis diinni biraa xayyaaraan nu dha'uu danda'a. Waan kana hundarraa uummanni keenya bilisa ta'ee nagaa kabachiifatee eeggatuu qaba. Waraanni mootummaatis waan magaalaa marsee nurra taa'uuf hin qabu. Hawaasa walitti bu'ee rakkoo bira uumuuf kan taa'u nurra darbu didamnaan uummanni keenya immoo gaafa roorroon itti guddatte abbaa fedhe loluu danda'a jechuudha. Kanaafuu magaalaa Caffaroo biti warri marsee kun oduu of kabajee sila baafate dirree kana isaaniif wayya ture isaanumaaf wayya malee uummanni keenya hanga danda'e lubbuu silaa rabbiin uume isumatu oolchaa isumatu fudhata fayyaataa jiraadhaadhaa wareegan taane nu koffalchiisuudhaaf warri shira xaxu kunillee nurraa haa dhaabbatuuti uummanni keenya akka isaan dhaabbataniif ammoo tasgabbiidhaan waan barbaachisaa ta'e dafee uummanni keenya waa isheenuu qabu tasgabbaa haa deema hubannoon deema tartiimoo warra ajaja fudhatee deemu jalatti hiriiraatti deemaa isiniin jaa fayyaataa jiraadhaadha warra ajaja fudhatee deemu silaa hundinuu ni beektanii eenyu akka ta'e eenyu akka walloo qabate ni beektanii fayyaataa jiraadhaadha nuti diinni kaleessatti sarara diinumaa nuuf firan ta'u waliin duratti bilisummaa gonfanne jechaaf deemna malee isaanii bilisumsan biyya keenya bilisumna biyya keenya irratti abbaa ta'uu qabna biyya keenya irratti yoo abbaan taane jarri nu ol dhufee matarraa gadi nu ajaju taate nu fudhannu jechuudha yoo nuti biyya keenya irratti abbaa taane kan jiraannu taate waan nuti jenneen kan murtaa'u taate walii galla yoo san hin taane taate immoo hin fudhannu boruu lolli keenya loluma jechuu fayyaataa jiraadha bultii gaarii jenna.